Har'a maal ilaallaa waan ilaaluu qabnu yuutuubii otoo hin eegalin dura Gmail akkaawuntii akka saaqachuun dirqama ta'uu kan jiru. Amma attamitti akka Gmail saaqannu ilaalla. Erga Gmail saaqannee booda attamitti yuutuubii kireetii yookiin jooyinii akka goonu wajjin ilaaluu yaalla jechuudha. Har'a sirriitti wal hordofnu jechuudha. Dura maal goonaa Chrome saaqna jechuudha. Erga Chrome saaqnee booda create account ishee jettu kana tuqna jechuudha. Yeroo create account ishee jettu kana tuqnu filannoon nu dhufu jira jechuudha. Filannoon nu dhiyeessu nu dhufa. Isa booda filannoon jiru ofii keetiif immoo biizinesii keetiif immoo kan jedhu kunoo ofii keetiif immoo mucaa keetiif immoo biizinesii keetii kan jedhu maaliif barbaadde Google Mail yookaan Gmail account maaliif saaqattee yeroo ati maal jechuu qabda ofii kootiif jechuun for myself isa jennu filannaa jechuudha. Isa booda yeroo nuti for myself jennu gadi nu banaa jechuudha. Maqaa jalqabaa keenya maqaa abbaa keenya itti barreeffannaa jechuudha. Achi first name isa jedhu maqaa jalqabaa yookaan maqaa keenya hin barreeffannaa. Achi ittaansinee maqaa abbaa keenya barreessina. Jalqabna jechuudha. Yeroo Gmail yookiin Google Mail jalqabnu achiiti emailiin uummanna jechuudha. Argite amma argite maqaa keenyaa fi maqaa abbaa keenya erga barreessinee booda maal goonaa emailii saaqannaa jechuudha. Emailii saaqannaa emailii banannaa jechuudha. Maqaa emailii keenyaa itti kenninaa jechuudha. Maqaa emailii keenyaa maal akka jennee uummannu dura erga itti yaadnee qopheeffannee booda iddoo emailii kee jedhu kanarratti emailii keenya barreeffannaa jechuudha. Emailii kana yeroo ofuma keenya uummanna jechuudha. Ofii keenyaati erga uummannee booda maqaa emailii keenya erga uummannee booda maal jennaa gmail.com itti daballaa jechuudha. Gmail yookiin googlemail.com jechuudha. Gmail jechuun Gmail kana karaa ergaan adda addaa nu dhufu jechuudha. Gmailiin kun ergaan adda addaa karaa Googleetiin kan Googleetii. Gmailiin oomisha yookaan meeshaa Googleetii jechuudha. Achiin saaqannaa jechuudha. Akkas goonee irratti waan barbaanne jennee erga saaqannee booda maal goona hin galchina jechuudha. Achi paaswoordii gasheedhe. Paaswoordiis ofuma keenya uummanne itti galfannaa jechuudha. Kan irraanfachuu hin qabne kunoo asitti erga Gmail saaqannee booda erga kunoo ofii keenyaan Gmail saaqannee booda maal goona kunoo amma saaqannee irra gmail.com inni iyyuu nuu fida. Inni iyyuu lafa nuu kaa'a @gmail.com inni iyyuu lafa nuu kaa'a. Nuti ofii keenya ishee kana qofa saaqannaa jechuudha. Maqaa Gmailii keenya ofuma keenyaan saaqannaa @gmail.com inni iyyuu fida. Nuti itti dabaluu nurra hin jiraatu. Isa booda paaswoordiin uumna jechuudha. Paaswoordii yookaan jecha darbii jechuun maal jechuudha? Furtuu yookaan furaa jechuudha. Furaa fakkeenyaaf amma mana keenya ittiin hidhannu furaa ittiin mana hojii keenya balbala ittiin hidhannu furtuu yookaan furaa jechuudha. Paaswoordii jechuun achi erga isaas ofuma keenya uummanna. Erga uummannee booda maal goona mirkaneeffannaa jechuudha. Irra deebii mirkaneeffadhu sirriitti uumuu keef
irra deebi'ee mirkaneeffadhu kan jedhu jira. Ergan irra deebi'ee mirkaneeffadhee booda maal godhaa, bilbila kee galchedha. Bilbila koon itti galchaa jechuudha. Amma imeelii jiimeelitti kenneera, naa fudhateera, maqaa koo maqaa abbaa koo wajjin fudhateera, paaswoordii yookaan jecha darbii yookaan furaa yookaan furtuu fudhateera. Amma bilbila koon itti galcha jechuudha. Bilbila erga itti galchitee booda immoo recovery imeelii jechuun recovery imeelii itti galchita jechuudha. Recovery imeelii kunoo bilbila erga itti galchitee booda recovery imeelii sitti galchita jechuudha. Recovery imeeliin bu'aansaa maayinni, bu'aansaa yoo imeelii keenya irraanfanne yookaan yoo imeeliin keenya nu jalaa bade kan ittiin deebifne argannu yookaan kan ittiin baraarrudha jechuudha. Kunoo recovery imeeliin kuni recovery imeelii bilbila isaan kan erga itti galchine booda guyyaa dhalootaa, achi guyyaa dhalootaa, baatii dhalootaa, bara itti galchina, koorniyaa keenya itti galchina. Isa booda erga itti galchine booda bilbila kee kanarratti yookiin kompiitara irratti gargaaramtu kanarratti seevii godhuu paaswoordii kee jennaan. Yoo barbaadne eeyyee seevenna, yoo lakki asirratti seeviin godhin jenne nabarenna jenneeti bira dabarra jechuudha. Isa booda erga kana hundumaa xumurree koorniyaa keenya galchine, guyyaa dhalootaa, baatii dhalootaa, bara dhalootaa erga galchine, paaswoordii keenya erga galchine, imeelii keenya erga uummanne booda dhumarratti maalidha, seera kana mirkaneessi walii galtaayi. Seerri kun maayinni waa'ee seera haala ittiin iccitiin kee eegamu jechuudha. Seera iccitiin kee eegamudha. Isa fakkeenyaaf bakka adda addaatti akka paaswoordii kee seeviin goone, bakka adda addaatti yeroo gargaaramtu paaswoordii kee akka hin agarsiisnedha seeronni kuni. Isa booda maal jenna, seevenna jechuudha. Yoo barbaannu ta'e never jennee kana tumna. Fakkeenyaaf la kompiitara namarratti imeelii keenya ilaallachuu dandeenya yookaan moobaayilii namarratti imeelii keenya yoo cheekii goone gochuu barbaanne never enna jechuudha. Yoo immoo garuu bilbilli kanuma keenya ta'ee laaptooppiin kan keenya ta'e seevedheen isa booda I agree jedha, waliin galaa. Seera kana waliin galee, seera kana walii galee fudhadheera jedheen maalin godhaa, seera kana walii galeera jedheen I agree isa jedhurran rukutaa jechuudha. Isa booda amma imeelii kun nan imeelii nan saaqqadhe jechuudha akkasitti. Ishee dhumarratti kunoo agrii jettu kana yeroo tudnu, agrii ishee jettu kana yeroo nuti walii galeeraa seera kana fudhadheeraa jenne agrii yeroo jennu imeelii keenya saaqqanneerra jechuudha. Akkasitti imeelii keenya saaqqannee achi isa booda itti gargaaramuu jalqabnaa jechuudha. Kanatti aansinee attamitti akka YouTube immoo joinii goonu erga imeelii saaqqannee booda akkamitti akka YouTube joinii goonu immoo wajjin ilaallaa jechuudha. Amma YouTube immoo joinii gochuudhaaf yookiin YouTube account create gochuudhaaf immoo maal goonaa, callisneeti YouTube saaqnaa jechuudha. Yeroo nuti callisnee YouTube saaqneeti callumenne kunoo YouTube hoomii ma callisnee saaqnaa jechuudha. Platformii ma YouTube callisnee gaafa saaqnu maal argina, kunoo viidiyoo adda addaa, viidiyoolee adda addaa kan asirra jiran
baay'ee arginaa jechuudha. Isa booda kan barbaanne yookiin kan subscribe gochuu barbaannu callisneeti saaqnaa jechuudha. Erga bannee booda maalluun jedha, erga viidiyoo sana bannee booda yookiin viidiyoos utuun badin dura callisnee maal goonaa akkas goonaa jechuudha. Amma viidiyoo kana fakkeenyaaf nan ilaalee gaafa subscribe nan godhee, fakkeenyaaf viidiyoo kana like nan godhee, subscribe nan godhee achi asin dhufaa jechuudha. Ergan kan koon saaqachuu kan namaa kunoo like subscribe godheera. Amma kan koo saaqachuu gaafa barbaadu maalin godha, kunoo laasee karaa mirgaa jirtu kan see karaa margaa jirtu karaa suurri koo maqaa koo jiru kan irratti gaafa rukutu maal naa fide create your channel gaafa inni jedhu isarra gaafa rukutu kunoo kas naa fide jechuudha. Isa booda maqaa irratti mul'attu maqaa YouTubein kee kana naan jedhee, maqaa YouTube kee irratti kanatu mul'ata naan jedhee natti agarsiise achi create channel jedheeni gaafan create channel jedhu kunoo create channel bira maqaa bira maaltu jira, upload picture suura kees fe'uu dandeessa jedhee. Amma create jedhee gaafan create channel godhu maal fidee kunoo customize channel jedhee, manage videos jedhee, home jira, video jira, playlist jira, channel jira, about jira. Kunoo argite about gaafa tuqo guyyaan YouTube har'a join godhe jechuudha. Argite har'a saaqadhe jechuudha. Gaafuman create channel gaafan tuqu kunoo har'a guyyaa akkasii bara akkasii baatii akkasii saaqattee naan jedhe. Isa booda maal faa jira, kana faa jira jechuudha. Customize channelini amma customize channel gaafa tuttu maal faa dhufe kunoo welcome yaani studioon tuqee customize channel gaafa tuquu barbaadu layoutiin kan inni fakkaatu kunoo kana fakkaata jechuudha. Layoutiin kana fakkaata. Brandingin kunoo branding jechuun background suura YouTube keenya, picture isaa, suura profile picture kan keewwannu kunoo mobile irratti bilbila irratti maal akka fakkaatu akkas godha jedhee. Kun isheen kun immoo maashinii isee jala viidiyoo keenya jala immoo ishee banner image isheen kun jechuudha. Viidiyoo watermark jedhamti. Suura keenya ishee dhumarra teessu jechuudha isheen kun. Inni kun baanariin kan inni mul'atu jechuudha. Namoonni yeroo YouTube keenya mobile irraa tablet irraa ilaalanii achi basic info gaafan tuqummoo basic info jala maaltu jira kunoo channel ko linki create naa godheera jechuudha. Argitanii create naa godheera jechuudha. YouTube linkin ko kunoo create ta'eera. Namaaf yeroo kennu qabu asiin copy godha jedhudha. Basic info bakka jedhu emailiinis jira, nuti garuu barreessuus dhiisuus dandeenya. Amma immoo studio gaafa dhufnu YouTube studio irra gaafa dhufnu maal faa jira kunoo dashboard jira, content jira, playlist jira, analytics, comments, subtitles, setting, send feedback kunoo laasaan kun jiru. Setting kun jiru karaa bitaa, karaa asiiti immoo karaa viidiyoo feenu laaddoo kana jechuudha. Studio keessa iddoo viidiyoo keenu customization iseen jettu kun waan adda addaa edit gochuu yeroo barbaannu jechuudha. Kana fakkaata yeroo YouTube akkasitti saaqanna jechuudha. Channel keenya fakkeenyaaf copy godhee nama kennu yeroo barbaannu akkasitti asiiti basic info kana keessa iddoo kana kunoo la channel URL ishee jettu kana jala ilaa kunoo mallattoon saanduqaa kun copy godhi jechuudha.
kuno waan filachuun deemnu jechuudha irra harkisne select yookaan filachuun deemnu ishee saanduqatti makanarra rukunneeti namaaf kennina jechuudha. Akkasitti create uummanna jechuudha YouTube channel akkasitti uummanna. Akkaataatti viidiyoo feenu duratti akkuma argine studio keessa seenne upload photos kan jedhu jira. Kana fakkaata gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan viidiyoo kana jalatti nuuf barreessaa. Itti aansine immoo kan ilaallu maalidha YouTube setting keessa seenneeti maal akka fakkaatu maal akka sirreessinu biyya akkamitti akka goonu emailii keenya eessa akka keenyu akkamitti akka irraa balleessinu kana wajjin ilaallaa jechuudha. Galatooma warri haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatina. Hiriyoota keenya saniif firoota keessaniifis viidiyoo kana yoo gargaara jettanii amantanii qoodaa fi laayikis nu godhaa. Namoota baay'ee akka bira nuuf ga'u namoonni baay'een akka kanatti gargaaraman jenna. Galatooma ulfaadhaa deebbana waraabula.